Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Salamuun Gurmuuti. Dr. Salamuun Gurmuu ispeeshaalistii wal'aansaa eerospeesii yookaan aviyeeshinii akkasumas immoo dhibee baqaqsanii yaaluu hatattamaatti gorsaa olaanaadha. Akkasumas humna qilleensa Itoophiyaa keessatti meedikaal daayirektariidha. Hamma dhumaatiin waliin tura daawwadhaa. Dr. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Nagaan dhuftan. Tole, galatoomadha. Isinis naaf feeruu keessaniif gara miidiyaa keessanitti galata guddaa qabdu. Egaa aviyeeshin meedisiniin baay'ee baratamaa miti biyya kanatti. Ogummaa kana tarii isin nama jalqabaati natti fakkaata akka biyya kanaatti. Mee maalidha jalqaba sanutti maati? Eeyyen dhugaa keetti aviyeeshin meedisiniin kun baay'ee hin baramne biyya keenyatti akkuma jette. Garuu addunyaa biraatti irratti baay'ee baramaadha. Kanaaf egaa aviyeeshin meedisiniin kun gartuma fayyaa keessaa isa tokko ta'ee kan xiyyeeffatu ammoo warra balaliinsa irratti dalaganii fi warra abuura irratti dalagan miseensota balaliinsaa yoo jennu paayiletota warra keessummeessitoota xiyyaara keessaa warra tiraafikii qilleensa irraa daawwatan akkasumas immoo to'atan jechuu koodha. Akkasumas warra suphaa xiyyaaraa dabalate jechuudha. Abuuraa bira soo dhaqxe immoo abuurtota hunda dabalate walumatti saayinsii waa'ee fayyaa isaanii irratti xiyyeeffateetoo kan itti sarratti hundaa ol xiyyeeffatu garuu yaalas dabalatee qorannoo fi qo'annoo garaagaraa kanarratti gochuudhaan kan beekamudha. Egaa aviyeeshin meedisiniin kun gabaabumatti fayyaa kaanirraanis wanti xiqqoo isa adda godhu egaa warri nama sii kaase kun warri balaliistonni yookiin immoo abuurtonni kun yeroo baay'ee iddoon isaan dalagaatti dalagan qilleensa lafa kanarra jiru kanarraan addaadha. Kanaaf iddoo adda ta'e kanatti yeroo iddoo qilleensi gadaanaa ta'e ho'i baay'ee olaanaa ta'e carara yookiin immoo raadiyeeshiniin garaagaraa jirutti waan dalaganiif iddoo kanatti qaamni keenya kun akka fayyaatti fiiziyooloojii kan jennu jira. Jijjiirama garaagaraa godha dachee kanarraa gara sadiitti gaafa deemamu. Kanaaf isa kan haala adda ta'een qo'ateetoo yookiin immoo dursee tilmaame jarri kun ergama isaanii laatame yookiin immoo hojii isaanii seeraan akka dalagan irratti xiyyeeffate kan hojjetu damee saayinsii fayyaa tokkodha jechuudha. Egaa lamaadhaan dameen kunoo laallu amma fakkeenyaaf militarii aviyeeshinii isa raayyaa keessa jiruu fi isa immoo siivil aviyeeshinii jedhameet gargar ba'ees ilaala. Saayinsii isaa baay'een isaa wal fakkaata. Garuu damee gurguddaa kana lamaan qabateetoo kan addunyaa irratti yeroo ammaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e qorannoof qo'annoowwan immoo achirratti argamanis fayyaa kaaniif jechuudha. Bu'aa guddaa agarsiisaa kan dhufe fuuldurattis immoo abdii guddaa kan irraa qabamu damee saayinsii fayyaa tokko jechuudha aviyeeshin meedisiniin kun. Egaa isin aviyeeshin meedisinii ispeeshaalistii yookaan immoo filaayit sarjaniidha. Garaagarummaan filaayit sarjanii fi imerjensii sarjanii gidduu jiru guddaadha maalidha? Eeyyen egaa aviyeeshin meedisin ispeeshaalitiin kun yookiin immoo filaayit sarjiin jedhama. Gara militariif gara naasaa kanatti filaayit sarjiin jedhama. Gara immoo daandii qilleensatti dhuftee aviyeeshin meedikaal egzaamaayiner jedhama. Kanaaf akkasiidha maqaan isaa filaayit sarjiin ittisa keessatti raayyaa keessattii fi qorannoo warra hawaa akka naasaa kana keessatti ogeessi kun filaayit sarjiin jedhama. Imerjensii sarjiin yookiin immoo jeneraal sarjiin immoo kan jedhamu jira fayyaa irratti. Garaagarummaan isaa inni kun akkasiin jedhe ogeessuma aviyeeshin meedisinii jiran duratti sii kaasisan irratti yaala duratti sii kaasisan dalagan filaayit sarjiinota jedhamu yookiin fiildiin isaanii immoo aviyeeshin meedisinii ispeeshaaliitiidha fiildiin isaanii filaayit sarjiinota jedhamu gara raayyaaf gara naasaatti jechuudha. Gara immoo daandii qilleensatti gaafa dhuftu aviyeeshin meedikaal egzaamaayiner jedhamu. Maqaan isaanii akkasii jechuudha. Garaagarummaan isaa immoo maalidha? Egaa filaayit sarjiin, imerjensii sarjiin, jeneraal sarjiin yoo jedhu namni hundi isaanii kan sarjarii raawwatan fakkaata. Garuu imerjensii sarjiin, jeneraal sarjiin sarjarii raawwatu yookiin immoo baqaqsanii yaalu jarri kuni ogummaan isaanii. Filaayit sarjiiniin kun garuu ogeessi dura ogummaan biraa qabaate dalaguu danda'a. Haala iskooppii isaatiin yookiin immoo eeyyama fayyaarraa fudhateeni. Hundaa ol garuu ogeessota baqaqsanii yaalanii miti filaayit sarjiinonni. Egaa balallii wajjin wal qabatee fakkeenya amma yeroo baay'ee paayilotonni kuni yeroo tokko paayiletiis ta'e akkasumas immoo ogeessa fayyaa yookiin immoo ogeessa hakiima kanarrattis hojjetu ta'uu danda'a.
Kanaaf jedhamee egaa seenaa mataa isaa qaba haala ittiin flight surgery jedhame keessattuu bara 1918 yookiin immoo waraana addunyaa tokkoffaa boodadha saayinsiin kun sirriitti bal'achaa kan dhufe yeroo sanitti egaa waraana addunyaa sanarratti ogeessonni kun jalqaba irratti balali'aniiti gara san deemaniiti haala garaagaraa godhu yeroo biyyoonni garaagaraa waraana addunyaa tokko turasanii kan warra kaaniit ogeessonni isaan wajjin bulanii iddoo san waan dhaqaniif flight surgery jedhameet egaa fiild irratti immoo fiild surgery jedhames jiru baay'ee jiru gosoonni kana waan ta'eef malee egaa garaagarummaan isaanii guddaan gaafii keetiif flight surgery miti ogummaan isaa guddaanii itti sarratti hojjechuu yaaluu qorannoof qonnoo garaagaraa gochuu yoo ta'u emergency surgery yookiin general surgery immoo emergency surgery yoo ta'e dhibee atattamaa yaaluudha. Dhibeewwan yeroo namaan kennine baqaqsanii yaala kennuudha. General surgery kan jedhamu immoo walitti qabatanii isaanis keessattuu dhiboota yeroo namaa kennuu danda'anis dhiboota namaa yeroo hin kennines kan yaalan garuu hundaa ol kan warra sarjiinota emergency surgery general surgery immoo baqaqsanii yaaluudhaan yaala namaa kennuudha jechuudha. Kanaafuu kanadha garaagarummaan lamaan isaanii gidduu jiru. Hayyee egaa Dr. Salamuun haayiskuulii yeroo baratan kaawunsilii barattootaa turanii yuunivarsiitii Gondarittis akkasuma kaawunsilii barattootaa turanii Switzerlaanditti illee yeroo achi jiranitti post giraajuweetiidhaa fi koree hojii raawwachiiftuu keessa turanii amma immoo meedikaal daayirektariidha ministeera fayyaa keessatti iccitii du'a haadholii fi daa'immanii koree qoratu keessa jirtu akka idil addunyaatti immoo eerospeesii Itoophiyaa bakka buutanii miseensadha waldoolee jiran keessatti mee itti gaafatamummaa kan hundumaa iddoo tokkotti qabachuun akkami? Egaa yeroo ammaa itti gaafatamummaa ani qabu akkuma isin jedhe humna qilleensa Itoophiyaa keessatti chief clinical officer yookiin medical director ta'een dalagaa jira. Kan biraa immoo akkuma ati kaaste san waldaa baqaqsanii yaaluu dhibee atattamaa addunyaa keessatti immoo miseensa boordii daayirektaraati akkasumas bakka bu'aa Itoophiyaadha. Kanarras dabalatee akkuma ati kaaste ministeera fayyaatti koree iccitii qorannoo du'a haadholii fi daa'immanii isa keessattis miseensa dhugaa ka'edha. Hundaa ol isaan kana ammatti kan hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma kaaste egaa haayiskuulii irraa ka'eetoo itti gaafatama garaagaraa fudhachaan ture mana barumsa hoolotaattis pirezidaantiin ture kaawunsilii barattootaafis Yuunivarsiitii Gondaris gaafan deemu akkuma ati kaaste san waggaa lamaaf akkas kolleejii fayyaa yookiin immoo faakaaltii fayyaa keessatti pirezidaantii ta'een isa immoo immoo gamtaa barattoota yuunivarsiitiis barreessaa olaanaa ta'ee hojjedheera. Egaa itti gaafatamummaa garaagaraa fudhachaa tuman dhufe jechuudha. Gaafan biyya alaa tures akkuma itti koree hojii raawwachiistuu keessatti barattoota eebban boodaa gargaaran ture. Garuu isaan sun amma yeroo ammaa kana darbaniiru darbeera ammatti garuu right now durattan si kaasisan hojjechaa jira. Dhugaadha amma ta'e yeroo kee baay'ee si jalaa fudhata. Garuu yeroo kee yoo seeraan fayyadamte yookiin immoo bakka malutti waan hojjechuu qabu seeraan keesse ni danda'ama hundiyyuu. Maaliif keessattuu ogeessa olaanaa gaafa taatu immoo hojiileen hojjetamanis baay'een isaanii advaayizarii gubbaadha yookiin immoo gorsuu kanarratti fa'aa jira miti. Wantoota akkanaa waan ta'aniif hojiileen sun baay'ee keessa ditteelii galtee hedduun dalagdu waan ta'eef waliin oofuun hin danda'ama. Egaa humna qilleensatti yeroo ammaa kana sa'aatii guutuudhaan yookiin qacaramaa ta'een dalagaa jira. Achi keessatti akkuma jedha aviation medicine specialistii ta'een dalagaa jiru. Achirratti hojiileen kana wali qabatan dalagaa. Waldaalee gurguddoo amma si kaase kana keessatti immoo egaa qorannoof qo'annoo keessatti fa'aa hirmaachuudhaan rakkoolee mul'atan baastee gara sanitti erguudhaan biyya keessa fayyaa irrattis waliigala kan jiru raawwachuudha. Amma ta'e hin cima akkuma jettee garuu yeroo kee seeraan fayyadamte yeroo kee waan hin taane irratti yoo balleessuu baaste kana qofa yoo doon taane kan biraas hojjechuu ni dandeessa. Kanaaf miseensa gaafa taatu hojiileen sii kennamu yeroo garaagaraatti qorannoowwan garaagaraa akka hojjettu. Kana qofa iyyuu miti amma fakkeenya barruuleen ni jiru. Barruuleen keessattuu dhibee atattamaa irratti egaa dura odoon aviation medicine hin galle dura baqaqsanii yaaluu irratti speeshaalistii waan tureef yeroo sanan jooyin godhe orgaanaayizeshinii amma ati kaaste kana dhaabbilee kana. Kanaaf barruulee garaagaraas irratti amma editara ta'ee dalagaan jira. Kanaafuu egaa yeroo kiyyan properly fayyadameen egaa qidaamees sanbatas bashannanuus hin jettu garuu yeroo kee seeraan fayyadamtee egaa humna yeroo qabduttis keessattuu amma sarkaa kanatti egaa yeroo sirriitti hojjechuun irraa eegamu waan ayyaaduuf kanumaafani irratti hirmaadheetoo dirqama koo ba'aa jira jechuudha. Barreeffama kanaan dura barreessitan tokko irratti ulaa galaanaan qabnu taanaan daandii qilleensaas hin qabnu jechuudha waan jedhu tokko barreessitanii turtanii. Egaa ammatti Itoophiyaan biyyoota laanlook ta'an keessaatii tokkodha.
barbaachisummaa ulaa galaanaas immoo kan wal gaafachiisu miti hundumtiyyuu ijoo dubbii godhee dhimma irratti haasa'aa jirudha. Mee daandii qilleensaa fi ulaa galaanaa maaltu walitti fida Dooktar? Eeyyen dhugaa keetti barruu barreesseen ture barruu biyyi tokko ulaa galaanaan qabdoo ta'ee daangaan galaanaa ishees daangaan qilleensa ishees kan akka hin qabnetti yaadamaadha by default. Maaliif egaa isa kana nani barreessee fi jalqaba yeroo baay'ee akkuma ati dura kaastee san yeroo ammaa kana keessattuu Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi. Argachuu yoo hin taane kan qabdu waan dhabdeef san gara seerri ishee eeyyama waan ta'eef sanitti deeffachuu qabdiidha. Yeroo ammaa kana wanni hin jiru malee ulaa galaanaa biyya qabdu turte egaa haalli ittiin dhabamtee dhabdes akkuma beekamu keessattuu seera addunyaa odoo eegne qaamni immoo hangoo kana kennuu hin dandeenye dabarsee kenneera. Suni seena irratti akkuma beekamu yookiin immoo ogeessonni seeras yeroo baay'ee kaasaniiru. Kanaaf kuni waan ka'uuf namoonni immoo uummanni immoo keessattuu lammiin biyya isaa jaalatu ulaa galaanaa qofa yoo doon taane ulaa galaanaa gaafa hin qabne daangaan qilleensa keetis kan limiteeshinii garaagaraa yookiin hir'ina garaagaraa qabuudha. Kanaaf kana qofa yoo doon taane kana hubatamuu qaba jedheeni ka'umsi koo uummata keenyaaf kan akka sirriitti hubatu. Lammaffaas immoo addunyaanis rakkoo biyya kana qabdu kana wajjin wal qabatee qabdu akka hubattu kanan barreeffama san barreesse kanarraa ka'eetanii akkamitti kan jettee fi egaa ulaa galaanaa wettuu lafarraan qofa odoo hin taane biyyi tokko immoo biyyi bilisa taate tokko lafarraanis qilleensarraanis daangassuun kan isheeti. Kanaaf lafarraan ulaa galaanaan qabdu yoo ta'e qilleensarraanis daangaan kee keessattuu gara bishaan addunyaa kan jedhaman jiru namni hundi kan fayyadamu jechuudha yookaan immoo international waters kan jedhaman kun biyyi kamuu fayyadamuu danda'a. Daangaa mataa isaa danda'e seera mataa danda'e qaba addunyaan kan kaa'e. Aviyeeshinii idil addunyaa keessatti seerri kaa'amee jira. Kanaaf fakkeenya yoo fudhanne seerri kun maal jedhaa biyyi tokko daangaa isheedhaa ol jiru amma outer space yookiin immoo space alarraa jenna asii ol jechuudha. Amma kiiloomeetira 100tti yookiin immoo maayiliidhaan 62tti kan biyya saniiti kan biyya daangessuu saniiti qilleensi isaatis lafaa ka'ee amma kiiloomeetira 100tti jechuudha. Yookiin immoo karmaan laayin jedhama. Karmaan laayinii kan amma geessutti seerri addunyaa kaa'eera keessattuu warri ispeesii kana isaa ol kan jiru nama hundaati. Fakkeenya International Space Station kan jedhamu jira yookiin abuurtonni dhaqanii ji'oota murtaa'aniif achi ta'anii qorannoo kan itti raawwatan kun amma nama hundaati. Garuu outer spacein amma kiiloomeetira 100 ol an biyya daangessuu saniiti. Kanaaf daandiin qilleensaa immoo daandiin qilleensaa haa ta'u humna qilleensas gaafa balali'u yoo maaksimaamii yoo deeme amma maayilii 40,000tti fiitii 40,000 jechuudha. Amma sanitti gaafa deemu maal ta'a daangaa san keessa deemaa jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa waan qabdu ta'e daangaan sunis guutumatti keetii miti jechuudha. An nama biraaf fayyadamta jechuudha. Seeronni addunyaa immoo maal jedhu keessattuu bara 1919 kan ka'een jira Paris Street kan jedhamu jira. Ittaansee immoo isuma kana dabalateeto Chicago Convention kan jedhamu jira bara 1944-47 irratti hojiirra kan oole. Isaan kun immoo maal kennaniiru daangaan lafaa ol jiru kun amma kaasne amma kiiloomeetira 100 kuni biyyoota san akka barbaadanitti akka hoogganan akka itti fayyadaman mirga kenneera. Kanaaf yoo sarara barariitu yoo fedha biyya sanii ta'uu baate biyyaatirra barariitu sanii yoo ta'uu baate si dhorkuu danda'u jechuudha seera saniitti fayyadamaniitu. Kanaaf umaa wanni abdiin qabdu yookiin immoo waan itti dirqamsiistu seeronni irree amma ta'e sii kennanis biyyi sun garuu guutumaa guututti daandiin qilleensas haa ta'u humna qilleensas haa ta'u narran barari'u jedhee ta'u yoo dhorke kanaaf gara galaanatti ba'uu odoo hin taane qilleensarraanis ba'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf kan akka hubatuuf addunyaanis dhimma kana ilaallatee waraate Itoophiyaaf wanni kun ammaluudha. Kanaaf seera ala ulaa galaanaa biyyi kun dhabde kuni biyya keenyaaf deebi'amuu qaba. Mootummaanis waa hedduutti hojjechaa jira. Kan jedhu uummataaf hubannoo laachuudhaaf addunyaanis akka baru waan barbaachisuuf jedheetan waa'ee ulaa galaanaa yookiin immoo ulaa galaanaa fi daangaa qilleensarraa kaaseetoo barruu san barreessee irrattis yeroo garaagaraas marii garaagaraas godheen jira. Kanaaf jechuudha sababni ani itti barreesse. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Salamuun Gurmuu Beekaati. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura.
Egaa Dooktar akkuma isin kaastanii seera Paaris sanas ta'e Chicago Convention suni seerota idil addunyaa aviationii seerota sana yaada keessa galchuudhaan Itoophiyaan ulaa galaanaa kan dhabdee karaa seeraan alaatii kan jedhu yeroo baay'ee hin ka'u. Seerota kana fayyadamuudhaan garuu ulaa galaanaa kana deebisee argachuu hin dandeessi? Seeronni kuni ulaa galaanaa san argachuuf odoo hin taane kan ta'anii haalli biyyoonni ittiin hoogganamaniitoo hordofan yookiin immoo hoogganuu adeemsuu kan qaban maaliif biyyoonni egaa sovereign state gaafa ta'an haala kamiin fayyadamuu qabu qilleensi isaanii haala kamiin eeggamuu qaba kan jedhu kan ka'anidha malee seerota sanirraa seeronni nan biraa jiru an Itoophiyaaf akka ulaa galaanaa argattu kan eeyyaman malee seeronni sun kaa'amaniiru akkuma jedhan isaan maaliif kan kaa'amanii haala bulchiinsa qilleensa addunyaa yookiin immoo International Civil Aviation Authority kan jedhamu jira walii galatti inni kun biyyoonni haala kamiin daangaa qilleensa isaanii fayyadamuu akka qaban seerota kaa'anidha. Garuu ulaa galaanaa gaafa argatte yookiin immoo lafarraan dacheen sun gaafa kee ta'e seerri sun deebisee sii kenna jechuudha. Amma isan qabnetti garuu seeronni sun biyyoonni sun amma san jalatti jiranii too san hoogganaa jiranitti daangaa sun kanuma isaaniiti jechuudha. Daangaan qilleensaa sunis kan isaaniiti. Maal garuu hin eeyyamaa egaa biyyoonni keessattuu qilleensi kun yookiin immoo daandii qilleensaa militariin dabalatu militariin maaliif restrictedidha. Humni qilleensaa fakkeenyaaf biyya tokko daangaan biyya biraa darbuu hin danda'u. Daandiin qilleensaa kun immoo garuu an addunyaa waan ta'eef akka balali'u kan kennu seerri ni jira. Maaliif biyyi tokko gara barbaadeetti balali'uu ni danda'a. Seerichi garuu bakka kamitti kan dhorku balali'uu kan danda'u walii galtee biyyoota isa ollaa isaas jiran. Waliigaltee lamaanis ta'uu danda'a yookiin baayilaateral ta'uu danda'a maltiilaateral ta'uu danda'a waliigalteen gosa garaa jira isarratti hundaa'eeti kan balali'uu danda'uudha amma gaafiinsaa jechuudha. Kanaaf jarri sun saba tokkoon odoo saba gara garaan ta'uu danda'a yookiin walloltiidhaan ta'uu danda'a fedha yookiin seekuritii isaaniitiin ta'uu danda'a hin balaliituu narra jedhanii gaafa murteeffatan dhorkuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf seerichi si eeyyamus biyyoota san irratti hundaa'e yookiin immoo maal jechuudha egaa fedha biyya sanii jaalala biyya sanii irratti kan hundaa'e malee mirga guutuu keetii miti kan si kennu jechuudha. Kun immoo biyyoota garagaraatti ta'eera biyyoota addunyaa irratti ta'eera. Asuma biyya keenya fakkeenyaa fudhanne Itiyoo Eertiraa keessattuu waraana Itiyoo Eertiraa bara 1990 amma 92tti yeroo adeemsifamu isa boodas fakkeenyaaf yeroo san amma daandiin qilleensa Itoophiyaa daangaa isheetirraa akka balaliinni biyya Eertiraa dhorkite turte. Maal fayyadamtee dhorkite? Seera amma duratti nu kaasnu san. Seerota addunyaa keessattuu Chicago Convention ka fayyadamtee waan ratteet yoon barbaaddu ta'e dhorkuu dandeessa jechuudha. Kanaaf amma walii galtetti amma wal jaalattetti waan ta'eef kanaaf ulaa galaanaa argachuun daangaa qilleensaa keetis waliin argachuudha. Ulaa galaanaa hin qabdu yoo ta'e immoo daangaan qilleensaa keessa ammuma feetee irra balaliituyyuu. Ammuma feetee irra balaliituyyuu seeronni sun amma balali'uuf akkasii eeyyamanis garuu biyyi sun biyyi irra balaliitu sun narra balali'uu hin dandeessu odoo jedhee mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaaf siin jedhu egaa biyyi tokko haala saniin daandii qilleensa isaa akka balaliin yoo dhorkite callisee ilaala jechuudha biyyi sun tarkaanfii garaagaraa fudhachuu danda'a yookiin akka addunyaatti mata garaagaraa banuu danda'a seerota danda'anii itti deemuu danda'a. Ni jiru seeronni saniin itti deemtu. Garuu mirgi jalqabarra nama biyya saniif waan laattameef mirga sanni qaba jechuudha. Isaan sun maalidha? Booda kan dhufanidha. Erga sun raawwatamee booda kan dhufanidha. Daandiin qilleensaa jechuun immoo egaa militarii miti. Hin deemtoo jedhamee yeroof dhaabudha filannoo inni qabu. Maaliif san booda rakkoo garaagaraati yookiin biyyi sun rukutuu dandeessi maal jetti. Kanaaf seerichi sun hundaa ol biyyoota saniif mirga kenneet biyyoonni sun akka balali'an godheet warra kaaniin immoo warra daangaa hin qabne saniin immoo waliigaltee san keessa akka galaniitoo seera addunyaa isaatti fayyadamanii balali'an godha malee Itoophiyaan isa sanitti fayyadamtee kan argachuu qabdi kan jedhu san isa odoo hin taane seeroon nan biraan jiru. Fakkeenyaaf United Nation Convention on Law of Sea kan jedhamu jira yookiin immoo bishaan irratti transit trade yookiin immoo daddabarsaa daldalaa yeroo kan jedhaman jiru. Isaan kun haalli itti seeyyaman hin jiru. Maaliif biyyi tokko cufamtee taa'uu hin qabdu waan jedhamuuf jechuudha. Garuu egaa maalidha waan guddaan asirratti ilaali. Hin qabdoota hin qabduudha. Keessattuu addunyaan yeroo ammaa kana egaa argaa akka jirrutti keessattuu humni ikoonoomii fi humni waraanaa baay'ee murteessaa ta'eera. Addunyaan ammaa kana ulaallu jechuudha.
Kanaaf isaan kana keessattuu amma horatteen qabdu sirriitti cimsitee waan qabdu ta'e biyyoonni sunoo kana si dhorkan rakkoo biraa keessi galchu jechuudha. Kanaafidha dursanii itti yaadanii egaa akkuma beektan yookiin akkuma beektu aviyeeshiniin biyya keenya dabalaati kan jiru guddachaadha kan jiru. Guddachuurra darbee Afrikaatti yeroo ammaa kana fakkeenya daandii qilleensa keenya kan isa gatu hin jiru addunyaa irratti dorgomaa kan jiru kuni anseeraan asirratti beekamuudha. Kanaaf waajira dhaabbata akkanaa guddaa kana qabatteetu ulaa galaanaa hin qabdu yookiin immoo seerri duratti jiru limiteeshinii hin qabatu biyya tokkoof amma akka rakkoo ta'e hubachuun salphaadha. Maaliif ilaali guddachaa jira ikoonoomii biyya kanaa yoo xiqqaate parsantii guddaa galii guddaa tokkoffaa natti fakkaata galiiwwan biyyi kun waa hedduu irraa argattuun daandii qilleensaa galchu tokkoffaadha gaafiyyuu hin qabu. Waajira akkanaa baattee akkuma Afrikaattuu immoo Afrikaanonni mataa isaaniitiin addunyaa kanitti wal qunnaman karra ittiin galanii fi karra ittiin ba'anidha keessattuu daandiin qilleensa keenya kun yookiin immoo keessattuu magaalaa Finfinnee jechuudha. Kanaaf waan akkanaa gaafa qabatte rakkoon sun boodarra gaafa si mudate tilmaamuun rakkisaa miti jechuudha. Kanaafidha amma mooroo figaa yeroo ammaa kana keessattuu barbaachisummaan isaas ogeessis akkuma ogummaa isaatti namni hundiyyuu seerri maal jedhaa siyaasaan akkamitti ilaalamaa ogeessonni ekspertiin garaagaraa yaada kana kan kaasaa jiru jechuudha. Kanaafuu santu si dhorka maalidha kaa seeronni sun amma laalla amma xiyyaarri tokko akkuma amma anaafsii kanatti akka wannoo qaba lammummaa qaba. Isteetii lama walitti galmaa'uu hin danda'u. Itoophiyaan Airlines yookiin Aircraftiin arginu kuni just nationalitiin isaa akkuma anaaf kee Itoophiyaa yoo jechuudha garan biraatiin. Seeronni maaliif biyya lama walitti galmaa'uu hin danda'u dhorkeera laal. Kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa narraan bararii yoo jedhee biyyi tokko biyya biraatti galmaa'uu waan hin dandeenyeef akkuma anifati biyya tokko baanu seeraa wanni gunnee deemnu kana akkasitti kan ilaalamu jechuudha. Kanaaf dubbii salphaa miti. Dubbiin ulaa galaanaa galaana qofaarraan kan ilaalamu miti. Gadi seennee keessatti ilaalle egaa amma an kaasaa jirru ani akka ogeessa aviyeeshinii keessa hojjetu tokkotti waa'ee aviyeeshinii ta'eeti malee bakki inni hin tuqne jiru. Turizimii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Daldala irratti dhiibbaa ikoonoomii waliigala irratti dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eef kanaadha jechuudha. Rakkoonis yookiin seeronni sunis haalli ittiin hiikaman haala kanaan jechuudha. Jecha mooyii tokkotu jira Dooktar. Waan gaarii hawwii waan namaaf garoof qopheessii waan namaanis uumamuu danda'a wanti jedhamu tokko jira. Isinoo akka kaastanii osoo biyyoonni ollaa akka irraan balaliin dhorkaniiti daandiin qilleensa Itoophiyaa guddummaa isaa kanaan itti fufuu hin danda'u rakkoo guddaatu isa mudata. Haala amma jiruun immoo keessumaa ulaa galaanaa hin qabnu Eertiraa wajjiniinis immoo dippiloomaasiin jiru akka yeroo jalqabaa sana miti akka yeroo deebi'anii araaramanii sana miti wal dhabdee keessa jiru. Dippiloomaasii qofa immoo osoo hin taane nageenyuma ollaa irratti iyyuu biyyoonni gaanfa Afrikaa hedduun isaanii biyyoota lollitti hammaatudha. Nagaan dhibuun illee daandii qilleensaa wantoota ittisuu danda'an keessaatii tokkodha. Tariiti wantoonni kun hundumtuu walitti daamanii osoo daandiin qilleensa Itoophiyaa akka hin balaliine wantoonni dhorkan uumamaniiti biyyaatii gara biyya biraatti jechuudha. Maal akkamittiin of qopheessaa daandiin qilleensaa? Kuni gaafii baay'ee gaariidha. Egaa atuu kaasteerta gaafni Afrikaa kuni baay'ee iddoo rakkisaadha. Faranjoonni volatile state jedhuun yookiin immoo guyyaa guyyaan kan jijjiiramu jechuudha. Dhaabbiyyuu hin qabu. Dippiloomaasiin isaa guyyaa guyyaan jijjiiramaa jira. Biyyoonni guddatan fedha guddaa asirraa qabu. Egaa amma Sudaan olaallee yeroo ammaa kana rakkoo guddaa keessa kan jiranii yookiin maal maqaan isaa wal lolummaa gosummaa keessa galaniito rakkoo guddaa keessa kan jiranii. Eertiraa wajjin jettee Eertiraan egaa isa qofa yoo hin taane yeroo baay'ee dubbii garaagaraa barbaaduudhaanis addunyaa irratti kan beekamtudha biyyi suni. Gara Somaaliyaa kana soo deemne ciccituudhaan yookiin immoo firaagmentaan ta'edha wannoon isaanii kinoo adda ciccituudhaan asitti ofiin of bulchuudhaan maal kan ta'edha. Kanaaf isaaniyyuu kontiroolii wannoo to'annaan qaban akka asteet isaaniitti asiin Saawus Sudaanis oo fudhatte. Jibuutiinis immoo dhiibbaa warra biyyoota gurguddaa jala garaagaraatiin jira. Maaliif achi amma fakkeenya buufata waraanaa guddaa biyyoonni gurguddaan buufata waraanaa qabu. Militarii beezii biyyoota 8 walitti fakkaata an qaban achi. Keessattuu kan Ameerikaa Afrikaa irraa isa guddaadha. Inni Jibuutii jiru buufata waraanaa guddaadha. Kuni kan ta'ee fi naannoowwan kun baay'ee rakkisaa waan ta'aniif lola garaagaraa tura. Keessattuu daldalli gara Reedsii, Indiyaan Ooshin maal deemu kun immoo Suwiis kaanaalii dabalatee dooniiwwan gurguddaan kanarraan darbu. Kanaaf dooniin gurguddaan asirraan deema daldala garaagaraatu raawwata. Kanarraa ga'ee iddoo baay'ee rakkisaadha.
Biyyoonni kunis immoo anduratti ati kaaste kuni wanni isaaniitu ammamii wanni jechuun wanni isaanii eeggatanii akka biyyaatittiyuu itti fufu yookiin humni isaan qaban akkamii kan jedhu suni gaafii keessa nama galcha. Tarii Keeniyaa amma ta'e wayyu amma warra daangaa keenya jiran kana keessaa malee kun isaanii baay'ee rakkisoodha. Amma keessattuu amma ani Eertiraa yoo fudhanne egaa ulaa galaanaa hanqabachaa turte Itoophiyaan gara saniin waan ta'eef iddoo dhumti isaatiiyyuu immoo baay'ee istiraateejikiidha. Baay'ee dheeraadha kan qabatee jiru. Gaannoo irratti Reed Sii irratti galaana diimaa irratti isaalayyuu immoo daandii qilleensatiif ansi dhibuu egaa daandiin qilleensaa keenya kan balali'u yookiin immoo biizinesii baay'ee kan hojjetu Ameerikaa kaabaa gara Yuuroop fi ba'a giddu galaa kanatti. Gara kanatti gaafa deemu immoo yeroo baay'ee kan imalu sarraan. Maaliif karaa gabaabaadha. Karaan qilleensarraanis tiraafikiin hin jira. Seerri karaa gabaabaa filata. Maaliif wanni boba'aa baay'ee baasuun barbaadu waan ta'eef filata. Kanaaf iddoo kanarra rakkoon garaagaraa odoo jiraatanii rakkoo guddaadhaan mudachuu danda'u. Warri miilitarii beezii qaban kunis bari inumayyuu immoo warra ikoonomii addunyaa irratti wal morkaa jiranidha. Isaanumti mataa isaaniitiin gidduu isaaniitti rakkoo wayii odoo ka'ee Jibuutiin mataa ishees rakkistudha jechuudha. Amma egaa daldala guddaa Itoophiyaan kan raawwachaa jirtu gara Jibuutiitiin alaa fi hambaatti hin baatu. Naannuma kanatti biyyoonni gurguddaan kun waliin fakkeenya biyyoonni gurguddaan akka Chaayinaa, USA kan olaallu konfliktii guddaa qabu keessattuu naashinaal intarest isaanii irratti hundaa'ee ta'u. Isaaniyyuu rakkoo garaagaraa odoo dhufe ila amma Jibuutiis rakkoodha jechuudha. Kanaaf biyyi keenya yookiin daandiin qilleensaa keenya haala kamiin of qopheessuu qaba kan jette saniifi egaa nuyi akka biyyaatti dirqamni guddaan kan jiru biyya keetidha eeguus kan dandeessu daangaa keedha hundaa ol jechuudha. Akka uummata guddaa ba'a Afrikaatitti Itoophiyaan dirqama garaagaraa ni qabdi. Maaliif rakkooleen naannoo sanitti ka'an nuufis rakkoo waan ta'aniif jettee haalli ittiin raawwattu addunyaa wajjin wal taate too ni jiraatu magaafii hin qabu kun. Hundaa ol garuu haala ittiin amma biyyoota san dabartee too sovereign state waan ta'aniif waan ta'e gochuudhaaf rakkisaa waan amma ta'utti falli jiru ittiin of qopheessuun jiru tokko ulaa galaanaa kee deeffachuu inni jalqabaaf inni jalqaba. Kuni wanti biraayyuu hin qabu. Ni filannoo jalqabaadha. Maaliif ulaa galaanaa gaafa duratti hin kaasneen alla daandii qilleensaas kee limitii waan ta'eef ulaa galaanaa argachuun haalli biyyi keenya ittiin of qopheessuu qabdu yookiin daandii qilleensaa akka mootummaatti san of qopheessuu qabudha. Lammata immoo egaa ambiraa African single market san jedhamu tokko immoo ni jira. Agendaa 2063 kan jedhamu tokko. Inni kuni maal jedhaa biyyoonni Afrikaa kuni keessattuu qilleensa irratti single market yookiin immoo wannoon isaanii daangaan qilleensa isaanii banaa gochuu jechuudha. Banaa godhan akka barbaadetti daandiin qilleensaa tokko biyya barbaade jechuudha. Biyyoota Afrikaa kana deemuu danda'a. Kun addunyaarra jira. Fakkeenyaaf European Union warri miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an hin fayyadamu Open Sky kan Ameerikaa dabalate jechuudha. Kanaaf akka barbaadanitti kan deeman isaanis daandiin qilleensa isaanii jechuudha. Kanaaf egaa falli qabnu lama. Inni jalqabaaf inni guddaan ulaa galaanaa argachuudha gara kamiinu. Jaalalaanis jibbaanis haa ta'u gara kamiin biyyi keenya ulaa galaanaa argachuu qabdi. Argachuu odoo hin taane kan ture deeffachuu qabdi. Waan biraa miti kun. Lammaffaan immoo ani ittiin of qopheessuu qabu keessattuu gaa Itoophiyaan daandiin qilleensa keenyas isa guddaa isa Afrikaati. Inisheetiiviin kuni egaa bara 1999 natti fakkaate kan eegale amma ammaatti hojiitti hin galle. Garuu itti deemamaa jira. Ifna yaadadha torban ji'a tokko akkas durayyuu asuma Finfinneettiyuu waa'ee ajandaa 2063 kanatti walga'iin hundaan ibsamee jira. Kanaaf kana hojiirra oolchuun immoo filannoo lammataa ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa akkas goote Open Sky waan ta'eef single marketidha. Gaafa sanatti daangaan keessi dhorku hin jiru. San booda amma ulaa yookiin bishaan addunyaa kan amma geessutti maaliif bishaan addunyaattis duratti kanan sin kaasin tokko isa ol sii kaaseera amma kiiloomeetira 100. Bishaan irraa ammoo bishaan irraa amma bishaan isa guddaa walakkaa geessutti jechuudha. Qarqara isaarraa kiiloomeetira 2.2 qabeenyummaan isaa kan biyya daangeessuu saniiti. An addunyaas miti inni silaan. Kanaaf qilleensa qofa yoo doon taane biyya san xumurteetu biyya daangeesse tokko fakkeenya Jibuutii yaa jennu fudhannu daandiin qilleensa Itoophiyaa Jibuutii daangaa bishaaniisaa qarqara bishaaniisaatirra amma kiiloomeetira 22.2tti qabeenyummaa isaa kan Jibuutiiti. Kana kennaaf seerri addunyaa. San boodadha jechuudha bishaan addunyaa jenneetoo kan akka barbaadetti biyyi barbaadame kan irra deemu sun isa booda kan galamu jechuudha. Kanaafuu egaa ulaa galaanaa argachuun fala tokko
akkamitti of qopheessuu qaban jedhu sun haala kamiinuu. Lammaffaan immoo Itoophiyaan daandiin qilleensa Itoophiyaa keenyas haa ta'u qondaalli siivil aviyeeshinii Itoophiyaa isa san sirriitti irratti hojjetee Afrikaan singil maarkeettii kana sirriitti hojjetee singil maarkeet tiraanspoortii kan sirriitti irratti hojjetee hojiirra oole yoo xiqqaate egaa sunirree yeroo waan fudhatus ta'e gara kanaan mirkaneeffachuu dandeessaa jechuudha. Egaa isuma hundi immoo maalidha nama akka nama tokkotti tasan beeku yookaan boodarra kaasuu dandeenya. Ulaa galaanaa nan argadha gaafa hedduu keessattuu karaa nagaatiin Itoophiyaan argachuu kan barbaaddu. Garuu nagaan egaa akkuma beeknu aniifatti lamaan keenya fedha qabaachuu danda'uu qabna nagaa buusudha. Aniifatti walitti buune ani nagaan barbaada ta'etti ani qofa barbaadeedhaaf hojiirra noolu. Kanaaf kanas xiyyeeffannoo keessa galchuu danda'u qaba mootummaan. Amma danda'ametti yaala. Aniifatti ta'uu dandeenyu waliin hin araaramna. Hunda dhabne immoo firoonni keenya yookiin immoo hiriyoonni keenya maal akka nu araarsuudhaaf hin yaadu. Gaafii kana akka deebii argatu hin godhu. Kana yeroo darbeewu filannoon an biraatti deemamuun barbaachisuu danda'a. Yeroon immoo baay'ee murteessaadha. Yeroon maaliif murteessaadha siin jedha. Egaa raayit taayiman jedhamu jira yeroo kamiyyuu. Amma ani akka lammii tokkotti amma maaltu yeroo tokko amma akkuma nama tokkotti akka lammii tokkotti biyyi koo naashinaal intarastii ishee yookiin immoo faayidaa biyyoolessaa ishee kabajamuu qaba jedhee nama amanuudha. Amma dhumaattis kanaaf yeroo kamiyyuu ta'u qophiidha. Garuu yeroon raayit taayimii filachuu danda'uu qaba mootummaan jedhee yaada akka yaada nama tokkotti yaada kennuuf jechuudha. Maaliif kana siin jedhee ilaali amma iddooleen amma keessattuu Itoophiyaarraa ulaa galaanaatti qabaachaa turte yookiin immoo akka barbaadetti baatu Asab Mitsowaan kun turaniiru. Yeroon yoo waan kana gochuu baatte fakkeenyaaf biyyoonni biraas fedha qabu iddoo kanarraa maaliif Itoophiyaa immoo karaa garaagaraatiin harka jalatti galfachuuf kan barbaadan biyyoonni hedduun jiru. Biyyi tokko yookiin immoo biyyi amma isa san fayyadamaa jirtu kun isuma kana biyyoota kaaniifuu dabarsitee odoo kennitee fi gaafa san rakkoodhaan biraatu dhufa dhee yaada akka nama tokkottan. Maaliif qarqara deemu baay'een isaanii amma argaa jirra. Inni keessattuu miidiyaa irratti arginu qarqara kana olii gadi deemu. Biyyi sun fakkeenyaaf abaluuf kennuu dootte biyyi sun fudhadheedha. Jalqabaa sanitti galuu fi amma ta'e himamuu danda'u maal jedhe filannoo isaanii hundeessu. Garuu yoo kenname gaafa san ammuma fe'e carraaqxus maal godha dubbii komplikeessi jalaa godha. Ganaa yookiin haasawaa keessaa ta'u lola kee biyyan biraa wajjin ta'a jechuudha si jalaaf. Kanaaf ani yeroodhuma isaatu taayimiin sun yoom biyyi koo egaa mootummaan itti deemaa jira hin beekama. Garuu yoomidha jechuun suni mirkanaa'uu kan danda'u iyyuu kan jedhu tokko akka namni lammii tokkotti gaafii natti kaasa yeroo kamiyyuu jechuudha. Ana rakkoo ammaa san waan fideef biyya tokkoof kenna odoo dabarfamee kenname bari iddoon kuni Itoophiyaan egaa biyyan biraa wajjin waldhabbiin biraa uumuuf deemte jechuudha. Kanaaf raayit taayimiin keessattuu dippiloomaasiin addunyaa irratti sirriitti hojjetameetoo kan waan kanarratti deemamuu qaba jedhee hundan yaada jechuudhaan duratti kaasessaniin dabalata. Egaa seeronni idil addunyaa daangaa isheerra waan jiruuf Eertiraadhaaf ammanii yemmuu ulaa galaanaa deebifachuu yeroo jennu nuti ulaa galaanaa deebifachuudhaaf Eertiraa gara Itoophiyaatti deebiti moo akkamii meeshee kana nu ibsaati yeroo deebifannu jechuudha. Fudhachuu fi waliigalteen kan biraa ta'e ulaa galaanaa yeroo deebifannu garuu akkuma sila jettan ol ka'iinsa maayilii 62 kan Eertiraati daangaa Eertiraarra waan jiruufi akkasuma lafarras kiiloomeetirii 2.2 yoo dogoggoruudhaa baadde sanas kan Eertiraati ammatti sababni isaa daangaa Eertiraarradha kan isaan jiranii yeroo ulaa galaanaa deeffannu Eertiraan gara Itoophiyaatti deebiti moo osuma gara Itoophiyaatti hin deebiin ulaa galaanaa sana argachuu dandeenya? Egaa kuni tasa ditteelii ta'a haala kamiin ta'a maali? Anamma akka lammii tokkotti akka nama faayidaa biyyoolessaa koo naa eeggamuu qaba jedhutti yaada kana si kaasaa kan jiru akkasumas immoo akka nama tokkotti immoo seenaa tures ilaaluudhaan jechuudha. Ilaa iddoon kuni jalqabumaa eessa turedha amma gaafiin kana ooka'u jechuudha. Amma Eertiraan gara Itoophiyaatti dhufti isaan sun waan biraadha isaan sun haala kamiin deemamee ilmayyuu yeruma saniyyuu filannoo uummata Eertiraa ture kuni sirriitti waan biraa barbaada. Yaadattoota filannoon suniyyuu maal jedha ture Eertiraan gaafa bilisummaa isaanii yookiin immoo akka biyyaatti ba'an maal jedha ture kan jedhu san amma waa hedduu dubbisneerra sirriitti yeroo isaa yaadachuu baannusi. Kanaaf akkamitti deemanii Itoophiyaarraa biyyan biraa ta'anii maal waan biraadha. Garuu iddoodhumti sunu iddoo Itoophiyaa turedha. Itoophiyaan fayyadamaa turtedha. Egaa seenarratti nama seenarree ta'uu baadhu baay'uma garuu akka nama tokkotti akka nama waan tokkoof dhimmamutti seenas ilaalta. Egaa Adooliis kan jedhamu ture durii ka'ee yeroo Adooliis kan jedhamu tokko jira. Yeroo sanii ka'ee
akkam turedha iddoon suni eenyutu fayyadamaa ture eenyu jala turedha. Sirni koloniis immoo mataa isaatiin seera kaa'ee qaba. Kolonii fakkeenyaaf egaa Eertiraan akka yaadatti kan kaastu waan akkanaa kan hin kaa'an ta'eef maal jedhaa turedha sirni kolonii fakkeenya biyyi tokko gaafa of danda'uuf jettu maal godhuu qabdu kan jedhu seeronni hin jira. Isaan kana seerota kanas haa ta'u odoon eegganneedha iddoon kuni Itoophiyaarraa fudhatamee kan kennameedha jalqaba. Kanaaf Eertiraa deebisnaa maal odoon taane ulaa galaanaa kana Itoophiyaadha fayyadamaa ture qaama Itoophiyaati. Seera ala deemedha. Nama seerri kennuu fi san kennuuf seerri hin eeyyamnetu dabarseetoo lafa ulaa galaanaa keenya san nama biraaf laateedha. Kanaaf jalqabumayyuu iddoon kuni sanitti deebi'uu qabaadha. Gara qaama isa turedha. Amma fakkeenyaaf kan ammoo waan agarsiisu waa baay'ee jira. Achi gubbaatti bar qabeenya hedduudha kan ture yeroo sana fakkeenyaaf oil refinery yookiin immoo kan ittiin calalan hundi Itoophiyaan yeroo Haile Sillaasee jechuudha bara 1950 keessa achi gubbaatti hojjettee turte. Qabeenya guddaadha. Maaliif kana kan godhaa turan egaa qaama kooteedhee waan yeroo san itti amaneef mootummaan yeroo san turu investimentii kan hojjetaan ture. Kanaaf amma kaan amanuu Eertiraan gara Itoophiyaa dhufti maal odoon jenne ulaa dhumti galaanaa sun jalqabumayyuu gaafa deemu ulaa galaanaa Itoophiyaa ture. Seera ala deeme qaama seerri hin eeyyamnetu dabarsee kenne. Fedha dhuunfarraa ka'eeti yookiin immoo waan biraas ta'uu danda'a. Kan kenname akkasitti kanaaf ulaan galaanaa sun Itoophiyaadhaaf hin malaadha. Haala kamiin mala immoo egaa mootummaan waa baay'ee kaaseera yeroo sana fakkeenyaaf wanni irratti kan hundaa'e lachan keenya fayyadamuu irratti kan hundaa'e ta'uu danda'a dheera. Fakkeenyaaf egaa sheerii garaagaraatiin ta'uu danda'a, infraastiraakcharii garaagaraa waliif hojjechuudhaan ta'uu danda'a. Filannoo baay'een ka'eera achi gubbaatti. Karaa kanaanis filannoon biraadha jechuudha. Kanaaf ulaan galaanaa biyya kanaaf ni mala. Addunyaa irratti Itoophiyaan uummata baay'inaan addunyaa irratti uummata landlocked ta'anii yookiin immoo biyya ulaa galaanaa hin qabne isa guddaadha. Uummata miliyoona 130, 120 ol yeroo ammaa kana. Biyyootuma saniifuu rakkoodhaan ammaan ka'aa jiru. Biyyi kuni uummata kana hunda baattatee diinagdee isaa yoo sirriitti haala kanaan eeggatee deemuu baate biyya saniifuu rakkoo waan ta'uuf ulaan galaanaa kun haala ittiin Itoophiyaan fayyadamuu dandeessu haadhu fudhate filannoo hedduu 2, 3, 4dha mootummaan kan kaa'e. Kanaafuu anis akka lammii tokkotti kana namanu seerota sanitti fayyadamanii haala kamiin deeme kan jedhu ilaalanii wal jijjiirradhaan isaa ta'u fakkeenya yaadattoota bar daandii qilleensarraayyuu sheerii Eertiraan fudhatteetoo ulaa galaanaa sana akka galaanatti baanu kan jedhu mootummaan Itoophiyaa hunda dhiyeessee ture. Kunis filannoodha jechuudha. Garuu maalitti namana gara kamiin waa ta'u ulaan galaanaa sun an Itoophiyaan fayyadamte seenarratti kan ishee kan ture deeme waan ta'eef ammas Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdiidha. Garamiin argachuu qabdii kuni egaa qorannoo garaagaraatiinis maalni isaan kaa'ee hin jira. Sananiin deemma madheetan amma akka lammii tokkotti kana yaadu jechuudha gaafii keetifan. Kun qophii keenya isin gaafannuuti. Torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darba. YouTube keenya subscribe gochuun qophiilee keenya kanneen biroos daawwadhaa qeeqaa fi yaada qabdan nuun ga'a. Amma dhumaatti nu waliin tura. Egaa Dooktar isinii ogeessa aviyeeshiniiti haa ta'u malee yeroo baay'ee waa'ee Itoophiyaan laandlookdii ta'uu ishee waan barreessitaniif deddeebisee kan isin gaafataa jiru sanumadha. Itoophiyaan biyyoota guddinaan saffisaan guddataa jiran keessa jirti. Haa ta'u malee galiin namoota dhuunfaa garuu biyyatti baay'ee gadaanaa ta'e keessa jirti. Akkuma addunyaattu biyyoonni laandlookdii ta'anii garuu GDP isaanii guddaa ta'ee jiru. Akka Afrikaattis immoo yoo fudhannee biyyoota akka Botswaanaa fa'aa, Leesotoo fa'aa fudhachuu dandeenya maaliifaa. Laandlookdiidha akkuma Itoophiyaa. Garuu galii namoota dhuunfaatiin Itoophiyaa baay'ee caalu. Rakkinni Itoophiyaa ulaa galaanaa qofaadha jechuu dandeenya. Egaa akka aviyeeshiniitti kan haasa'aa jirru akka ogeessi diinagdee kana ibsuu danda'amu Oroof ana odoo hin taane kun akkamitti ta'e kan jedhu sani egaa warra ogummaa diinagdee irratti ikoonomistoota kana ibsuu kan danda'ani. Ani annaa galu garuu amma kontribuut godheera. Ulaa galaanaa dhabuun keenya galii namoota irratti dhiibbaa guddaa fideera. Amma dhiyoodhuma kana torban tokko dura qorannoo wayaan gallakkifamee jira argite yoo ta'e. Namoota kam kiisii nama hundaa keessa ulaa galaanaa dhabuu keenyan yoo xiqqaate namni tokko waggaatti 35,000 ni dhabaa jedha. Egaa qorannoodha kun qorannoo mirkanaa'ee ba'eedha jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa dhabuun keenya kontribuut godheera.
amma ta'e buuseera amma isa qofaadha maanan jedhu akkuma jenne egaa dinagdee sirriitti qorachuu ogeessonni dinagdee maal ture maal jedhee dhaaluu danda'a. Garuu amma anaaf annaa galuu kontribuut godhe moo godhe honinne godheera maaliif inni sun maalirra oola guyyaa guyyaan namoonni kan fayyadaman irratti miidhaa mataasaa qaba. Kanaaf anaaf si keessaa ulaa galaanaa dhabuun keenya 35,000 nu dhabsiise yoo ta'e kuni birrii guddaadha. Kanaaf indirectly egaa galiin biyyoota immoo duratti kaasnee suni akkuma itti waan biyya keenya caalan ta'e kanaaf kuni kontribuut godheera jechuudha. Kanaaf amma ta'e gadiin buuseera garan biraatiin. Kanaaf egaa saayinsiin isaa dinagdeen akka man jedhu sana egaa waan hin beekne keessa galuun barbaadu garuu kontribuut akka godhe garuu qorannoo garaagaraatirraa arguu dandeenya jechuudha. Ulaa galaanaa dhabuun keenya dinagdee keenya irratti yookiin immoo nama dhuunfaa tokko irratti galii isaati irratti dhiibbaa fideera jechuudha. Kana waa baay'eedhaan ilaaluun hin danda'ama. Maaliif ulaa galaanaa dhabuun egaa wanni hin tuqne hin jiru duratti akkuma kaasne daldala hin tuqaa, turizimii ni tuqaa, ikoonomii walii galaa ni tuqaa, aveeshinii ni tuqaa amma akka kaasaa jirrutti. Isaan kun walii galatti egaa dinagdee biyya tokkootiif bu'aa guddaa qabu. Dinagdeen biyya tokko immoo gaafa guddachaa jiru namoota dhuunfatirrattis immoo jijjiirama fida kunuma gaafiyyuu hin qabu. Kanaaf bakka sirratti rakkoo qabna. Kanaaf silaa dhabuun keenya kontribuut akka godhe tinaa gala jechuudha gaafii keetiif. Egaa ulaa galaanaa irra deebi'eerra dhimma ijoodha jedhee waan nama nuufidha. Biyyoota ulaa galaanaa hin qabneef seeronni idil addunyaa hin jiru. Garuu akka seera idil addunyaa kanatti waliigalteen biyyoota lamaanii murteessaadha. Dippiloomaasii isaan qaban murteessaadha. Mee haala amma jiruun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dippiloomaasii jiru irra dhaabbanne dhuguma karaa nagaa Itoophiyaan ulaa galaanaan argatti jettanii tilmaamtu isin akka nama dhuunfaatti. Egaa duratti si kaasuuf yaaleera amma kana dubbachuudhaaf amala biyya sanii ilaaluun dirqama jechuun seenaa biyyi sun egaa erga biyya akka biyyaatti erga biyya taatee booda seenaa isheen ammoo irra jirtu yookiin waan dalagaa turte laaluun dirqama ta'a haala nagaatiin dhumamoo kan jedhu jechuudha. Ani egaa yeroo tokko tokko wanni yaanne dhufuu danda'an beekamu. Garuu keessattuu warri hooggantoonni Eertiraa yeroo ammaa kana hoogganan kuni ani rakkisoo natti fakkaatu. Akkuma yaadu akkanuma tokkotti. Maaliif rakkisoodha kanan jedhee even biyyi isaan keessa galanii hin jeeqne iyyuu hin jiru. Miti nagaa ofii isaaniitti nagaa ta'anii too waan nagaa barbaadanii gaafii nagaa biyyi tokko dhiyeessite keessummeessuu dhiisitoo akkanumattuu nagaa waan barbaadan natti fakkaatu. Aanga'oonni biyya sana hordofan akka uummataatti miti. Aanga'oonni sun garuu egaa akkamitti dhufanii soo jennee ni beekama. Egaa lola riphee lolaatiin maal jedhanii kan dhufanidha. Kanaaf ani egaa addunyaan dhiibbaa barbaachisu hundarratti hoo godhe filannoo hunda waan jiru hunda fayyadamee dhiibbaa garaagaraatiin maaliif egaa qoqqobbii garaagaraa sirra kaa'amee biyya jirudha biyyi kun. Inumayyuu Itoophiyaa wajjin gaafa araaraman bad qoqqobbii hedduurraa akka kaasu godhamee ture mootummaan Itoophiyaa waa hedduu kontribuut godhee isaaniifuu fala baasuudhaan waa'ee xaaraa ture. Yeroo sana amma ta'e akka fayyadamu hunda ta'anii jiru. Garuu amala biyya sanii ol laalu ani egaa wanni addaa tokko uumameen ala ani nagaan ni kennu kan jedhu sani nan shakkiin qaba jechuudha. Keessattuu aanga'oonni duratti akkuma si kaasee sani baay'ee jechuun rakkistoota. Seera wanni dimokiraasiitti sana amananii miti. Egaa biyyi sun erga biyya taate amma irratti filannoo biyya adeemsisneedha yookiin mootummaa tokkicha jalqaba uumame amma irratti kan jirudha. Kun agarsiisadha jechuudha. Biyyi sun dhuguma biyya nagaa barbaaddu biyya walitti dubbachuudhaan amantuudha kan jedhu sani akka lammii tokkotti nan shakka. Duubas immoo dhiibban hin baama jira. Itoophiyaan immoo akka diinagdeen sirriitti hin guddanne kan barbaadan hedduutu jira. Yookiin immoo diinni akka dhaabbataatti yaadaman biyyoonni nan biraas jiru duubasaa. Biyyoota kana wajjinis yeroo ammaa kana ilaaltu waliigaltee garaagaraa gochaa jiru waliin. Egaa formaal agriimentii isaaniitti maalidhaan jedhu diteelii arguu baadhus garuu waliin ni mul'atu. Kana soo ilaaltu amala sanii soo ilaaltu duubarras dhimma jiruuf ani osoo ta'e baay'een gammada odoo nagaan biyyi sun gaafii Itoophiyaan kaaste kana gaafii seera qabeessadha. Gaafii lachan keenya iyyuu fayyaduudha jedhee an kaaste kana odeeffatanii gaariidha. Garuu an dhugaa dubbachuudhaaf amala biyya sanii ol laalu wantoota natti fakkaatu jechuudha gabaabumatti. Dooktar yeroo koovidii keessa qorannoo wayii tokko adeemsistanii turtanii rakkoowwan sammuu namaa irratti ga'an irratti mee waa'ee qorannoo sana waa xiqqoo nutti himaatii mee bu'aa akkamiifaa buusee sana nutti himaa.
Ayyee egaa dhugaadha qorannoon kiyyaa kan irraan PhD koo hojjedhu kan xiyyeeffataa ture egaa dhiifama warra dhaggeeffattoota keenyan afaan Ingiliffaa kanas baay'eetti magneerra jechoonni gara fayyaa jiran kun hiikni isaanii waan sirriitti hin argamneef itti makaa jirra medical termiin kun kanaaf dhiifama gaafachuu barbaanna. Kanaaf flight risk mitigation strategy irratti kanan hojjedhe jechuudha. Covidiin egaa addunyaa irratti keessattuu jaarraa 21ffaa kanatti karaa fayyaatiin addunyaa kana balaa guddaa kan geessisee darbe. Nuyi akka fayyaatti ammayyuu covidiin jira jenna hin deemne guutumatti iyyuu. Garuu ammayyuu covidiin ammayyuu jira wanti isaa hir'isuus kanaaf rakkoo guddaa addunyaa kanarratti kan fideedha. Keessattuu immoo jalqaba yaadatta yoo ta'e gaafa covidiin addunyaa kana egaa jalqaba isaa gara chaayinaa kanaa ka'eetoo addunyaatti gaafa babal'achaa deemu jalqaba kan miidhe dhaabbata aviyeeshinii addunyaati. Jechuun dhaabbatoota aviyeeshinii yookiin immoo daandii qilleensotaatti kan miidhe. Jalqaba maaliif egaa daddarbiin baay'eenis isaanii waan ta'eef maaliif addunyaan kun egaa baay'ee kan ittiin wal qunnamtu galaana irrattis maalirra gara qilleensaa kanaa waan ta'eef baay'ee miidhe. Kanumarraa ka'eetiin daandiin qilleensa Itoophiyaa mataa isaatiin gara kaargoo hundatti sarviisii baay'ee jijjiiree ture. Kanaaf baay'ee miidhe ture jechuudha covidiin. Ani immoo akkuma ogeessaas keessa jirutti egaa kuni gara diinagdee yookiin immoo galii aviyeeshinii irraan siyaasaa jira. Gara fayyaatti soo dhufne immoo COVID-19 kuni namoonni yeroo baay'ee kan mul'atu rakkoowwan yeroo isaanii yeroo xiqqaate yookiin immoo akkuma si qabeen mul'achaa turan yookiin egaa namoonni nama du'utti ga'u jechuudha. Sirna argansuu isaanii rakkoorraan ga'ee du'uun egaa covidiin kun waan hin miine hin qabu. Ansi dhufa fayyaanatti olaaltu yoo xiqqaate namni covidiin qabame mallattoo 200 ol kan agarsiisu. Amma yeroo baay'ee yeroo sanuukaa kana jedhamaa kan ture. Garuu booda qorannoowwan mul'atan irratti rakkoo mallattoolee 200 ol kan agarsiisu namni covidiin qabame. Innis immoo rakkoowwan yeroo gabaabaa fi rakkoowwan yeroo dheeraa waan jedhaman jiru. Rakkoon yeroo gabaabaa egaa baay'een isaanii sirna argansuu wajjin wal qabataniiti namoota miidhu. Rakkoowwan yeroo dheeraa kan jedhaman immoo keessaa immoo sadarkaa jalqabaatirra kan jiran tokko dadhabbiidha yookiin immoo fatiig kan jedhamu jira namni tokko humna ol dadhabu jechuudha. Kan durarraa adda dadhabuudha. Ittaansee kan jiru immoo xiinsammuudha. Yookiin immoo egaa meedikaalinsaa neurocognitive impairments jedhamu kanatu mudachaa ture. Egaa tokkoffaa si jedheera aviyeeshiniin kun baay'ee miidhame. Aviyeeshinii keessatti immoo ogeessonnis yeroo sanaan hojjetan egaa paayilotoota yookiin immoo eerkiruu kunis rakkoon sun isaan saaxila. Maaliif jalqaba isaan waan ta'eef exposed kan ta'an hin saaxilamu. Kanaaf yoon ilaalu rakkoowwan yeroo dheeraa jedhamanii yaadaman keessaa rakkoon xiinsammuu tokko ture. Xiinsammuun immoo keessattuu egaa ogeessa hundaaf barbaachisaadha. Anaafisiifis barbaachisaadha. Xiinsammuu gaafiyyuu hin qabu keessattuu egaa. Egaa xiinsammuu soo jennu yaaduu maal yeroo tokko mental health jennee walumattaa fudhannu malee amma xiinsammuu soo jennu saayikaatriin kunis biraanchii wayiin qaba keessatti garuu walumaa galatti yookiin immoo rakkoo sammuu wajjin wal qabate yoo jenne paayilotonni immoo hundaa ol qaaman fiizikaalii fi meentaalii sirriitti ga'aa ta'uu danda'u qabu. Waa hundarra fayyaalee kaanirrayyuu meentaalii fiizikaalii sirriitti cimaa ta'uu danda'u qabu. Egaa qorannoo sanirratti maaltu mul'achaa ture yeroo sanii neurocognitive impairment yookiin immoo sammuu kanarratti amma inniyyuu wannoo damee 6 qaba of jalatti. Dameen 6 kun inni tokko attention yookiin immoo xiyyeeffannoo kan jedhamu jira. Ammaan ifatamu haasawnu kan amma xiyyeeffannee waan tokko irratti haasaa jirra. Kun attentionii keenyadha. Yookiin immoo amma oduu haasaa jirru asii wanti ta'e irra yoo kufe wanni sun waan hin godhu. Maaliif attentionii keenyaas jira waan ta'e distract hin godhu nun jeequ jechuudha. Kanaaf paayiletiin tokko yoo oofaa jiraatu fakkeenyaaf gara sittaaf hin nuti gara ogummaa kiyyaatti yoo oofaa jiru wantoonni garaagaraa mudatan attentioniin isaa balaliisuu qofarra ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf neurocognitive tokko kanas miidhaa ture aviyeeshinii wannoonni covidiin. Lammaffaan immoo executive function jenna yookiin immoo namni tokko amma yaadeet dubbata yaaduu waan tokko ammoo mudatee immediately decision murtii kennita. Kun amma executive jedhamu yookiin immoo high level executive function jedhamu. Kanaafuu murtii kennuu yaaduu ida'uu maal kun immoo isaan kun immoo eessa jala jiru executive function isaan jedhu kanas miidhaa ture. Sadaffaan yaadachuudha. Biraanchii sadaffaan memory yookiin memory and learning jedhama. Amma waan tokko yeroo dheeraa dura kan ture yeroo gabaabaa ture yaadachuu sammuun keenya kan hojjetu kana. Kanas miidhaa ture jechuudha covidiin memory keenya. Walumatti neurocognitive impairment kan jennuun jechuudha. Kunis maaliif fayyadaa?
egaa paayiletiin tokko waan tokko yoo hojjetu cheeklistoonni garaagaraa hin jiru. Cheeklistuu sana amma danda'ame cheeklistii yaadachuu danda'u qaba. Maal akka godhamu isteeppiiwwan kana yeroo dheeras yeroo gabaabaas yaadachuu danda'u qaba. Kanas miidhaa ture. Inni afuraffaan saayikoomotarii kan jedhamu jira yookiin immoo prosedural saayikoomotar jedhama. Inni kun immoo waan tokko bakka jirru dursinee kan beeknu jechuudha. Waan tokko argine bakka inni jiru sana kan ittiin arginu inni kunis tokko jechuudha. Afaan mataa laanguweejiin mataa isaatiin. Innis biraanchii tokko damee tokkodha. Egaa gara fayyaattis jala baay'ee seeneera dhiifama. Laanguweejiinis tokko laanguweejiinis immoo murteessa namni tokko egaa paayiletiin beeki eer tiraafikii wajjin haasa'a. Laanguweejii yoo jennu isa afaan danda'u miti. Yoo dubbannu jecha tokko perfectly kan dubbannu sammuu keenya fayyaa ta'edha. Jecha seeraan eegne kan dubbannu kanaasoo jechoonni baasnu mataa isaatiin. Kanaaf laanguweejiin impairmentii sin qaba jechuudha. Inni ja'affaan social cognition kan jedhamu sun jira. Social cognition kun maalidha? Namni tokko aniifatamma yoo waan nama gaddisiisu tokko argina hin gaddina. Waan nama gammachiisoo ta'e immoo hin kolfina. Kuni social cognition keessatti rakkoon sun jiraate garuu faallaa ta'a. Waan nama gaddisiisu tokko argitu namni tokko kolfee rakkoo san qaba jechuudha. Kanaaf isaan kan hunda miidhaa ture. Isaan keessaa garuu sadan yaadachuun xiyyeeffachuu fi executive actionii kanarratti rakkoo guddaa qaba ture. Inni kun immoo paayiletiif baay'ee murteessaadha. Kanaaf qorannoon kiyya maal ture? Egaa meedikaal cheekaappii qabu paayiletoonni umurii isaan irratti hundaa'anii ta'u ji'a ja'aan yookiin waggaan umurii isaan waggaa 40 oloo ta'an ji'a ja'aan meedikaal cheekaappii godhu 40 gadoo ta'an immoo egaa fayyaan isaanii dargaggeessas waan ta'aniif jedhee waa yaadamuuf waggaan godhu. Yennaa kana godhanii keessattuu xiinsammuu wajjin yeroo baay'ee innumti akkasitti mugoota. Rakkoo hin gaafatte jechuudha. Gaafilee kana gaafatta. Yoo gaafattu garuu maal ta'ee qorannoon baay'een kan agarsiisan dhoksuutu dhufe. Sirriitti amantaa profeeshinaalidha ogummaan isaanii garuu egaa laalee yeroo sana amma sodaa baay'eetu ture yeroo koovidii kana hirrifamuun hundi dhufeera. Fayyaa qofa yoo hin taane ikoonoomii isaa irratti amma ogeessonni hedduun hirrifamanii jiru. Abeeshinii irratti paayiletoonni hedduun kaabiin kuruun maal hirrifamaa ture maaliif yoo diinagdee sirriitti hin oofne ta'e galiin isaanii waan xiqqatuuf hirrisaa turan. Kanaaf kanarraa fi wantoota biraas meedikaal cheekaappii kun immoo paayiletii kun baay'ee bal'aadha. Kana bal'aa waan ta'eef paayiletoonni yeroo baay'ee sun fayyaa isaaniitiif yookiin immoo durattan jedhu waan baay'ee barbaachisuuf godhama. Oksuu maal dhufe. Kanaaf kuni rakkoon biraa fide qorannoon baay'ee agarsiisu. Koovidiin immoo dabalata kana fide. Kanaaf qorannoon kiyya maalidhaa? Kuni rakkoo waan ta'eef yeroo koovidii kana keessattuu koovidiin immoo sirriitti waan fideef paayiletoonni kuni yeroo meedikaal cheekaappii isaanii kana wantoota kana kan ittiin screen goon dursinee kan ittiin calallu meeshaaleen ni barbaachisu. Meeshaaleen ittiin calallu. Kanaaf kun adda ba'anii paayiletoonni yeroo meedikaalii isaanii paayiletoonni hundi jechuudha. Egaa paayiletoonni hundi maaliif koovidiin nama hin qabne hin jiru. Egaa marakkisaadha anaaf si'uu qabee ta'uu danda'a kan hin beeknu ta'a malee. Kanaaf yeroo meedikaalii isaanii kana duratti hin jenne kuni screen ta'anii too laallamuu danda'uu qabu. Jecha qofaan rakkoo akkanaa qabdaa jetteen oksuunis waan mul'ateef amma feete amantuyyuu egaa saabjektiif objektiif hin jennu jira fayyaa irratti. Saabjektiif kan namni sun sitti himu. Objektiivii immoo ofii keetii adda bafattee kan argattudha. Kanaaf ofii keenya ogeessi achi keessa jiru kuni kanaan ilaaluu qabaa. Kan jedhu irratti xiyyeeffadheetan qorannoo san godhe jechuudha. Ansi dhibu rakkoon koovidii kun warra hospitaala galee qofa miti. Amma fakkeenyaaf FAA kan jedhamu jira Federal Aviation Administration inni Ameerikaa FAA jedhama. Inni amma waan kana dursanii tilmaamanii maal gochaa turanii namoota hospitaala galan dhukkubsatanii too paayiletoonni waan kanaan laallamuu qabu kan jedhu kaa'ee ture. Koovidiin immoo ansi dhibu rakkoowwan amma kaasne sun garuu namoota hospitaala hin galin namoota xiqqoo dhukkubsatan irratti hunda mudachaa ture. Prevalensii isaa yookiin immoo babal'inni isaa yoo laalle immoo nama hospitaala galeerra warra hin galleedha daataan garaagaraa kan agarsiisu baay'inaan kan jiru. Kanaaf inni isaan jedhan sunis yoo xiqqaate rakkoo kana ni hiiku jechuudha. Warra hospitaala galee qofa hin taane warra hin galinis laallamuu qabu kan jedhu egaa qorannoo akkasii godheen daataa garaagaraa agarsiisnetti ani qorannoo san godheen adda baaseen egaa baay'ee gaarii ture qorannoon suni anaaf jechuun ittuu badhaafamee jira. Badhaasa garaagaraa argadheen jira. Even 2021 scholarship kiyyas jalqaba kaa egaa gaafa PhD kana barattu propozaala dhiyeessita. Isa laalaniitiif scholarship keetu kan argattu. Isarrattis gaarii ture baay'ee jaalatanii 2022 irrattis
Royal Society of New Zealand kan jedhamu ni jira. Innis badhaasa naa kennee ture. 2023 irrattis Aerospace Medical Association akkasumatti allaalan maalidha performaansii kee qorannoon keessa ilaalama. Qorannoon immoo keessattuu PhD irratti baay'ee murteessaadha. Qorannoo hojjettu jechuudha. Hundaa ol. Kanas ilaalanii travelis immoo qorannoo kana dhiyaachuudha gara travel grantis publication grantinis immoo kana akka wanni ta'an akka maxxansafaman maal hedduutti argadheen ture amma almost amma eebbifamutti. Kanaaf qorannoon kiyya san ture bu'aan inni fides maalidha yoo xiqqaatee rakkoo amma jenne san kanaan olaalte miisiin goonu jechuudha. Iskiriin goona kanaaf adda baasna. Adda baasuun immoo faayidaan isaa maaliifi yaala barbaachisu kennuudhaafi. Egaa akka ogeessatti paaletii tokko iskiriin kan gootuuf jalqaba yaaltee yoo rakkoon jiraate rakkoo saniif furmaata geette maaliif egaa dirqama guddaadha paaletiin kan qabu. Paaletiin tokko fakkeenya eerbaasii nama 350 yookiin 400 baatu fuudhee yoo deemu dirqamni guddaan isarra jira. Yoo rakkoon tokko jiraate xiyyaarri sun rakkoon biraata yeroo ga'e balaa uumamuu danda'u tilmaamuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Kana konsiidar godhameeti seeftiin baay'ee murteessaadha aviyeeshinii keessatti hundaa ol seeftiidha kan ilaallamu. Sanirraa ka'eetan jechuudhaan qorannoo sanii kananii godheetoo egaa akka iskiriin ta'u akka hojiirra oolu kanan buusennaa bu'aan isaas kanadha jechuudha oole. Egaa akkasiin amma jechaa jirtanitti xiyyeeffannoo dhabuu dadhabbii waan raanfachuun kunis koovidii ta'uu danda'a jettanii hedduu keenya irratti argama wanti kun akka koovidii ilaalannu. Egaa ansi dhibu amma kanatti duratti maalan sin jedhee ture koovidiin amma ni jira amma daataawwan World Metrics san jedhamu tokko jira. Yaa boodarra biyyoonni hedduun riippoortii gochuu dhiisanii yookiin yaallitti riippoortii ta'us rakkoo qaba. Seeran sirriitti riippoortiin ta'u kana kanarraa ka'eetu malee koovidiin ammayyuu jira. Ammayyuu kan jiru wanni isaanii isteen isaanii wannoo isaanii jijjiiraa dhufe koovidiin kun amma amalli isaa tokko vaayirasiin kun walumaa galatti boca isaa bifa isaa jijjiirrata. Anarra si qabee tokko boru kan biraa ta'a. Kana ta'e jijjiirri jabaa dhufeet vaaraantii hedduudha. Deeltaa maal jennee gaamma ittiin gallu malee waa baay'ee fidee jijjiiramaa dhufeeti. Hundaa ol immoo long term yookiin immoo long covid jennaan. Long covidiin immoo mallattooleen duratti si kaasisun keessattuu xissammuu qabatanii amma si kaase kun hundaadha. Yeroo ammaa kana amma daataawwan garaagaraa agarsiisu Ameerikaa keessatti namoonni baay'een long covidii qabu. Kiliinikiin hundi uumamaa jira amma biyyoota baay'ee irratti. Keessattuu biyyoonni guddatan kun egaa sirriitti xiyyeeffannoos waan itti laataniif kanarratti kiliinikii mataa isa danda'e long covid kiliinik jedhamanii iddoo baay'eetti jiru. Kanaaf yaadachuu maal kuni koovidii booda waan biraan yaadachiisteen kolfaa jira. Keessattuu yaadachuu kana wajjiniin walqabannaa guddaa qabaachuu danda'a. Ansi immoo koovidiin kuni tokko qorannoon isaatii rakkisaadha. Jechuun koovidii adda baasuun ni salphaadha. Koovidii qabdamoo qabdu kan jedhu. Garuu loongi koovidii kana adda baasuun mataa isaatiin baay'ee rakkisaadha. Mallattooleen amma siin jedhe kun baay'een isaanii erga koovidiin qabee booda yoo jiraatan carraan ta'uu isaanii baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaaf amma ammatti koovidiin jira kanas siin jedhe. Kanaaf loon koovidii keessa galanii namoonni dadhabbiin amma ammatti kan rakkatan namoota baay'ee jiru. Keessattuu ingirii umurii olaaltee immoo sirbi qorannoon baay'ee maal agarsiisu namni umuriin siqan kun dadhabbiin egaa umurumaan hin jira mitiire dadhabbiin baay'ee isaan miidha. Fatiig kan jennu kun jechuudha. Umurii immoo dargaggummaarra keessa jiran kun immoo nuuroo kognitiivii isaaniidhaan baay'eetu. Daatuma olaalte jechuudha. Xinsammuu kana wajjin jechuudha. Egaa xinsammuun baay'ee rakkisaadha. Duratti maaliif xiyyeeffannoon guddaan immoo achirratti godhamee egaa responsibilitii qofa yoo doon taane rakkoo xinsammuutiin addunyaa irratti paayiletoonni xiyyaara kuffisanii rakkoo mudatee jira. Akka ragaa hedduutu jira. Egaa imaajiin kun baay'ee rakkoo waan ta'eef kanaafuu koovidii ilaallamuu barbaachisaa ta'us garuu ta'uu danda'a inni yaadda. Kanaaf koovidiin hin banne kanas hin jedhe kanaaf amma ammaatu jira loon koovidii ta'e tokko. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Egaa Dooktar Mallattoo sin jettan baay'ee naannuma irratti hin argamti. Yeroo muraasii bo'eessatti akka ilaalamu isin gaafadha dheetu mannis. Rakkoo jiru na gaafadhu. Haala qabatamaa amma jiruuni keessumaati dhukkuboonni haaraa yeroo dhufan gabaasuu keessa dabalatee maal akka siyaasaatti wal qabsiifamee yeroo tokko biyyoota guddataa jiran keessatti akka hin gabaasamne illee godhama sirni fayyaa biyyoota guddataa jiranii sirna siyaasaa isaanii jalatti kufaadha jedhama yeroo baay'ee. Mee isin akka ilaalcha keessanitti sirni fayyaa Itoophiyaa kan sirna siyaasa Itoophiyaa jalatti kufaadha maal jettu isin? Siyaasa biyya tokkoo fayyaa biyya tokkoo wal bira qabdee olaaltu egaa fayyaan egaa baay'ee murteessaa kan ta'e keessaa tokkodha.
yoo siyaasni biyya tokko sirriirra jechuun keessattuu poolisii irratti hookaasne jechuudha. Poolisiinsaa yoo sirrii ta'uu baate fayyaa biyya tokko baay'ee miidha. Akkasumas immoo jijjiirama. Egaa fayyaa nama keessattuu biyya guddachaa gaafa deemtu fakkeenya Itoophiyaa hookaasnee durarraa amma itti surratti sirna xiyyeeffatee poolisiin waggaa 20 waggaa 27 waggaa 30 ture amma jijjiirameera. Ittisuu qofa osoo hin taane immoo yaaluun hin barbaachisaa dhabee mootummaan poolisii mataa isaa baasee yeroo amma hojiirra oolcheera. Kanaaf siyaasni biyya tokkoo fayyaadhaaf baay'ee murteessaadha gaafiyyuu hin qabu. Garuu jalatti kufa kannaa jette saniifi ana baay'ee natti hin fakkaatu kun. Maaliif natti hin fakkaatu seetee egaa fayyaarra gaafa jirtu ogeessa fayyaatiin kan hoogganamtu hundaa ol. Ogeessi fayyaa kun immoo egaa siyaasa keessa kan jiran jiraachuu danda'u yookiin immoo miseensa paartii kan ta'an jiraachuu danda'u. Hundaa ol garuu ogeessi gaafuma eebbifamee ba'urraa ka'ee wantoota garaagaraa kakuu garaagaraa raawwatee maal jedhee dhufa. Kanaaf duratti akkuma jettan daataa sobaa kana namoonni tokko tokko gochuu danda'u faayidaa garaagaraatirraa ka'aniitu. Garuu ani ogeessi akka ogeessa fayyaa tokkootti inumayyuu sun rakkoo waan ta'e yaaduuf keessattuu riippoortiiwwan garaagaraa soba ta'an rakkoo waan ta'anii yaadamaniif akka ogeessatti riippoortiiwwan garaagaraa kana hundi hin godhadhee yaadu kan godhu jiraachuu danda'a. Maaliif egaa fedhiin namaa garaagaraa baay'ee rakkisaadha fedhiin nama tokko ilaaluu danda'a. Garuu qaama siyaasaa jalatti garuu kufee maal jedha maal maalan jedhu sanii anaaf natti hin fakkaatu. Inumayyuu fayyaan yeroo baay'ee kan miidhamu haala kamiin naa galuu poolisii sagantaalee mootummaan baasee seera raawwachuu gaafa dhabamanidha. Seera raawwachuu kan dadhaban immoo maalidhaa? Yoo rakkoon siyaasaa jiraate inumayyuu seeran lafa ga'uu dadhabuu dhiisuu danda'a. Amma fakkeenyaaf fudhannee egaa biyyuma keenya keessatti iyyuu fakkeenyaaf amma gara kaabaa kanaaf gara dhiya Oromiyaa kana olaallee amma saba garaagaraatiin keessattuu riphee lolaa maal waan jiruufi ogeessi inumayyuu yerootti rakkatu hunda argita. Qorichoonni seeran sa'aatii isaanii eeganii akka yerootti hin geenye ni argita. Infraastiraakchariin garaagaraa immoo hin barbaachisa egaa hospitaalonni buufanni fayyaa maal hin barbaachisa. Isaan kana immoo ijaaruudhaaf naannoon sun nageenyi maal jiraachuu danda'u qaba. Isaan kun yootti rakkatan inumaan hin arga. Kanaaf inumayyuu siyaasni biyya tokko rakkoo gaafa ta'e fayyaa irratti dhiibbaa garaagaraa ni fida kan jedhu santu naagala malee bu'aa siyaasichaaf jedhamee garuu fayyichi guutumaa guututti miidhama kan jedhu kana baay'umatti nama dhachuu gootan. Akka nama dhuunfatti garuu anatu itti saniif riippoortii sobaa hin godhamu siin hin jedhu ni godhama. Namoonni akkuma hundi keenya garaagara taanu san yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Fedhii garaagaraas qabaachuu danda'u. Yeroo tokko tokko hangaasii ol jirus gammachiisuuf jettee haalli itti godhamu jira. Amma kana amma kan jedhu guutumatti amma nyaati sun riippoortiin garaagaraa amma keessattuu naannoodhaa gara godinaa gara naannoodhaa gara hin ta'u siin jechuun hin danda'u guutumatti ni godhama. Keessattuu egaa maal dalagdee yookiin gamaagamni baddaadhaa gaafa itti dhufu itti daddabaluun inuma jiraata. Zahool garuu siyaasa poolisiidhaan maal ta'eef siyaasni kan hoogganamu poolisii fayyaa biyya tokkoo fudhattee fakkeenyaaf poolisii san irratti garuu guutumatti siyaasa san jala galfamee poolisiin fayyaa hin baay'eetoo yaadu maaliif uummannis dirqama seeran fayyaa argachuu danda'u qaba waan ta'eef inni akkasitti yaada akka nama tokkotti. Egaa sa'aatiin keenyas baay'ee waan deemuu fi gabaabsuuf dirqamna. Mee dhumarratti dooktar namoota akka keessanii hedduu barbaaddi biyyi kuni dargaggoota akka keessanii aviyeeshinii barachuu barbaadaniif mee maal dhaamtu dargaggootaaf? Eeyyeen dhugaadha. Egaa ani ergaan ani qabu jalqabaa aviyeeshiniin egaa fiildii baay'ee gaarii ta'e waa hundaan jechuudha. Egaa namni tokko gaafa baratu waa baay'eedha miti kan ilaalu waa baay'ee ilaalama gara kamiin nan guddadha akkamittan jijjiirama biyya akkamittan jijjiira ofii keessa akkamittan jijjiira waa hundaan jechuudha beekumsaanis qabeenyaanis maal akka haalli itti wal qabatu jira waan ta'eef aviyeeshiniin baay'ee murteessaa kan ta'edha. Kanaaf fiildiin kun biyya keenya jiraachuu baatus egaa fakkeenyaaf ani amma maalan gochaa jira fakkeenyaaf asumaan si ibsuudhaaf carraa kanaan egaa gaanfa Afrikaa kanatti keessattuu sadarkaa olaanoodhaan ogeessonni baratanii jiranii akka kiyyatti sadarkaa olaanoodhaan jechuudha. Garuu leenjii xixiqqoo torban lamaa ji'a lamaatti fudhatanii kan hojjetanii jiru. Daandii qilleensaa keessas humna qilleensaa keessas kuni qofti ga'aa mitiidha. Maani karoorfadhee kanan jiru. Yoo xiqqaate akkuma dameen fayyaa kun dipaartimentii garaagaraa bananii too biyya keessatti ogeessa oomishaa jiran kana
nus akka biyyaatti qofa yoo doon taane akka Afrikaattu hin jiru akka Afrikaatti tan fakkeenyaaf dipaartimentoonni aviation medicine kan kennan hin jiran. Kanaaf biyya keenyatti fakkeenyaaf egaa daandii qilleensaa guddaa qabna, aviation universities guddaa qabna. Fakkeenya Itoophiyaan aviation university jiraachuun carraa guddaadha jechuudha. Keessattuu airline guddaa ta'e wajjin kun waliin jiraachuun guddaa waan ta'eef koorsiiwwan kun yoo xiqqaate egaa sadarkaa guddaattis ta'uu baatu yookaan post graduate certificate diploomaan isaa ta'u amma sadarkaa mastersiisitti eegalamuu qabu jedheetoo yaada tokko dubbii tokko eegalee jira. Fakkeenyaaf pirezidaantii yuunivarsiitii wajjinis waan tokko dubbannee jirra. Isaanis amananiitoo itti galuuf jenna jechuudha. Kanaaf inni sun barbaachisaa waan ta'eef egaa keessattuu ogeessota fayyaa maaliif egaa aviationii kana dirqama fayyaadhaan bahuu danda'uu qabda. Ogeessonni fayyaa keenyaa jiran bu'aa kana ilaalanii waaratanii dargaggoonni keenyas gara kanatti dhufaniitoo gaafa hojiirra oolee akka barataniitoo egaa namni tokko addunyaa kanarra waggaa kuma hin jiraatu. Kanaaf boru jiraachuu isuu dandeessa. Garuu bakka buusuu danda'u waan qabduuf akka baratanan gorsa laata. Egaa warri immoo naannoo san jiranis dhimma kanatti dhibamanii gargaarsa barbaachisaa ta'e odoo nu godhanii dipaartimentii kan hin eegalla. Ogeessa hin barsiisna biyya keenyaaf bakka hin buusna. Akka Afrikaatti immoo galii irraa argan. Maaliif biyyoota biraatti raayis nuuf ogeessi baay'een keessattuu aviationii kanarratti warri hojjetan yookiin immoo durqamaan isin jedhe sun aviation medical examineroota warri koorsii gaggabaabduu fudhatanii dhufan kun barachuun barbaadu waan ta'eef hin dhufu galiis daandiin qilleensa sirraa argata waan ta'eef kanatti deemna waan ta'eef dhaloonni kun isaa dhufu abaratun jedha. Aviationii meedisinii qofa miti. Daandii qilleensatis yeroo garaagaraa beeksisanii baasa. Egaa amma keessattuu qilleensa kan hojii wal qabate keessattuu akka sabaatti sabni keenya daandii qilleensaa keessattis humna qilleensaa keessattis yeroo dheeraadhaaf biyya kanatti baay'ee namoota gurguddaa kan oomisheedha. Gidduutti garuu rakkoo garaagaraatiin xiqqoo rakkinni tureera. Amma garuu karris banaa waan ta'eef paayiletiidhaan ta'uudhaan ta'uu kaabin kiruu ta'uudhaan ta'uu yookiin immoo suphaa xiyyaaraas ta'uu eer tiraafikii waan hundaan gara aviationii kanatti galaniitoo karri banaa waan ta'eef dargaggoonni keenya haa baratan ogummaa aviationii kanatti haa galan jedheen asumaan ergaa koo dabarsa. Hayyee Dooktar yeroo qabdan irraa qoodanii turkiin waliin gootaniif guddaa isin galateeffannaa kabajamaa. Hayyee isinis naaf feertaniitoo sagantaa isin gaafan duratti waan naaf feertaniif galata guddaa qabaadhaa jabaadhaa. Hayyee galatoom. Egaa qophiin keenya torban kanaa asuma irratti raawwatee jira. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture. Ogeessota kaameraa Abdii Magarsaa fi Radees Zagayyee waliin turre. Hamma torbanitti nagaan tura.